lafaa dhufaa Jaalle Jawaar Mohaammed ta'uu isaatiin. Jaalle Jawaar Mohaammed kan dhalate ammoo yeroo bara 1985 akka lakkoofsa warra faranjii ta'uu isaatti godina Arsii gara daangaa Harargeedhaan wal daangeessu magaalaa guddoo Dhummuuggaa jedhamtu keessatti kan inni gara dachee kanaatti dhufeen. Duuba ta'us garuu naannoo Dhummuuggaa kana kan jiraatu ummanni gara 90 olii ta'an hordoftoota amantii Islaamaa yommuu ta'an, bantaan kurnan hafan immoo hordoftoota amantaa garaa garaatiin. Haa ta'uutii malee dargaggeessi qaroon Oromoo kun maatii amantiidhaan wal makaa ta'an irraa kan dhufeedha. Kana jechuun ammoo abbaadhaan Muslima hoggaa ta'u, harmeen isaa ammoo maatii hordoftoota amantaa kiristaanaa ta'an irraa kan dhalateedha. Kanaafis eegasii booda ammoo yeroo umriin isii ola dubrummaa gahutti ammoo abbaa Jaalle Jawaar Mohaammed kana yookiin immoo Mohaammed Siraaj kan isiin amantii isaa fudhattee itti heerumteedha. Haalli kunis dargaggeessi gameessi kun umrii dargaggummaa isaatti mudannoo jireenya hawaasummaa adda addaa kan itti qorame akka tahe fuulli seenaa isaa ragaa baham. Akkasuma ammoo Jawaar hariiroo walitti dhufeenyaa fi waliin jireenya hawaasaa maatii amantiiwwan garaa garaa hubachuu keessatti carraa guddaa isaaf uumeen. Akkasumas yeroo fudhatee yeroo adda addaatti amantii dhuunfaa isaatillee murteessee karaa qabsiisuuf akka yaadee fi kunis ammoo waliin jireenya dhuunfaa isaa fi hawaasummaatiif akkasuma obsa horachuuf hangam akka isa gargaare yeroodhaa gara yerootti dubbachaa ture. Ilmaan abbeetiiti moo ilmaan ollaati jennaan lakki abbuma kiyyaan na dhalcheessaa taaree nu guddisee kaja'urraa ayam Oromoo falis. Garaaf garabadii ilma dhugaan diige Oromoo turkeessee bilisummaa teesse kan taane taasistee fagoo dhiheessitee saba guutuu. Aktiivistiin dargaggeessi Oromoo Jaalle Jawaar hanga umriin isaa barnootaaf ga'uttis achuma magaalaa Dhummuuggaa jiraachaa ture. Umrii dargaggummaa isaa hamma turetti magaaluma Dhummuuggaa jiraachaa ture keessatti akkuma dargaggoota kaanii hangafootaa fi manguddoota waliin kan dabarsu akka ta'ee fi sababni isaatiis dargaggoonni naannawa Dhummuuggaa jiraatan kun hangafootaa fi manguddoota waliin yeroo dheeraa wanti isaan waliin dabarsaniifis beekumsa irraa argachuu fi bilchina hangafootaa dhaaluuf akka ta'e leenci ilma Oromoo Jaalle Jawaar Mohaammed dubbachaa ture. Haaluma wal fakkaatu kanaan dargaggeessi kun seenaa, seera, aadaa fi duudhaa safuu siyaasaa akaakayyuu yookiin immoo abbaa isaa irraa fi hangafoota isaanii kan biroorraa barachaa kan isaan guddatan. Haala kanaan dargaggeessi gameessi Jawaar hubannoo fi muuxannoo abbaa fi akaakoo isaa waliin madaale. Akaakoon abbaa isaa immoo isa kanneen caala akka dargaggoo gorsuu fi gahumsuu danda'an tilmaama isaa kaayaa ture. Haaluma wal fakkaatuun hayyuun gameessi Jaalle Jawaar akka jedhutti yoo ta'eesi dhaloota baroota 60mootaa fi 70moota keessa turaniif dinqisiifannaa fi kabaja guddaa akka qabuuf uummanni sun uummata tattaafataa ofittoo akka hin taanee fi itti gaafatamummaadhaan kan socho'an akka ta'an nama amanaa turedha. Yeroo umriin isaa barnootaaf ga'uttis Jaalle Jawaar barnoota sadarkaa tokkoffaa isaatiin achuma magaalaa Dhummuuggaatti mana barnootaa galee barachuu itti fufe. Dhummuuggaatti hin dhaladhe. Dhummuuggaan magaalaa xiqqoo godina Arsii keessatti argamti. Daangaa Harargee lixaatii fi Arsii godina Arsii daangaa irratti argamti. Magaalaa baay'ee taateedha. Garuu xiqqoodha. Guddinni isii hanguma du'uu danda'a qoggaa. Achittiin naannoo sanitti guddadhee achirraa gara Asallaattiin waggaa lama achittiin baradhe.
Catholic School fi san booda Cilaaluutti baradhee achirraa gara Adaamaa dhufe Gooroo High School fi san booda Hawaas baradhee achirraa gara Singaappooriin deeme achi waggaa lama ture san booda gara Kaalifoorniyaan dhufe san booda biyyoota adda addaatti xiqqoo irraa babbarachaa ture DC New York bakka adda addaa jiraadhee Londonis booddee immoo Minnesotaan jira. Garuu immoo Jawaar osoo barnoota mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa hin xumurin barnoota isaa addaan kutee akka deemu ergaan jedhuus itti himameen kunis taatee osoo isaa fi maatii isaarraa hin yaadamiyyoo ta'ellee dargaggeessi gameessi kun Jaalle Jawaar Mahmad carraa mana barnootaa isa waan hundaan kan duraan itti barachaa ture caalutti akka baratuuf karra saaqeen kunis ta'ee sanis gara magaalaa Asallaatti akka imaluu fi barnoota isaa mana barnoota Kaatoolikii jedhamutti akka eegalu taasifamu isaati ture. Mana barnootaa kanattis waggaa tokkoof erga baratee booda waggaa itti aanu ammoo gara mana barnoota Calaalootti jijjiirratee hanga gara magaalaa Adaamaatti imaluttis achuma ture. Eegasii booda ammoo dargaggeessi qaroon Oromoo kun carraa isaa itti aanu jireenyi isaas gara magaalaa Adaamaa ta'e. Haaluma kanaan immoo qormaata ce'umsa kan biyyoolessaa magaalaa Adaamaatti fudhachuudhaan goolabeen. Yeroon kunis yeroo leenci Oromoo umrii dargaggummaa keessa itti seenuu jalqabee fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabatamaan hirmaachuu eegaleedha. Oromoo qormaata fudhatu sana alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee deemaa jira jechuun dargaggoota jeequmsaaf kakaasaa jirta waan ja'ameef mana hidhaa mootummaa Itiyoophiyaa keessatti yeroodhaaf darbameen. Jaalle Jawaar Mahmad. Armenaati gosa bakuma sidense Jawaar basaba le jahati dense Medina jabse biyati damse amba gosa wani kangaguma jabse Absa Oromo Adama Uswani Amsa Kosrandani. Jaalle Jawaar Mahmad itti bara 2003 dargaggeessi qaroon kun barattoota umrii xiqqeenyaatiin qabxii ol aanaa fi hin yaadamne galmeessuun fakkeenyummaa olaanaa qabu ta'uun kan inni dubbatamaa ture. Kanaanis carraa addaa kan barnoota koolleejjii qabeenya gahaa qabu kan biyya Singaappoor United World College of South East Asia jedhamutti akka baratuuf carraa argatee. Imalli isaa inni itti aanu kunis gara magaalaa Singaappoor ta'e. Duuba achittis kolleejjii United World jedhamu kana erga seenee booda hayyuun gameessi umrii dargaggummaatti bilchaate kun haalota mijataa argate tokko tokkotti dhimma bahuu eegalee. Umrii ijoollummaa isaattis of tahee seenaa fi aadaa eenyummaa isaa hangafoota isaa keessumattuu kan inni akaakoo isaarraa barachaa guddateedha. Isa kanaas hojiitti hiikuuf tattaaffii eegaleen. Barnoota afaan Oromootis addumatti barattoota hiriyoota isaa kan waliin baratan waliin barachuu fi qayyabachuu itti fufan. Aktiivistiin dargaggeessi Oromoo Jaalle Jawaar Mahmad turtii waggaa 2 kan biyya Singaappoor keessattis barattoota biyyoota 60 ol keessaa dhufanii fi afaanota 100 ol dubbatan waliin walitti makamee jireenya isaa dabarsee. Haaluma kanaan osoo jiru dargaggeessi gameessi kun ilaalcha aadaa, duudhaa fi seenaa magaalaa xiqqoo keessatti beeku sana bal'ifatee guutumatti ilaalcha addunyaawaa aadaa fi afaan heddumminaan fayyadamuu hubatee muuxannoo guddaas achirraa argatee. Jireenya isaa ammaa keessattis akka hedduu isa gargaare seenaa isaa irratti barraa'eera. Haa ta'uutii malee imala hayyuu gameessa kan Jaalle Jawaar Mahmad keessatti
gufuu fi rakkoon osoo hin mudatin as gahe jechuu miti. Imala isaa gufachiisuufis yaaliin mana barnoota sadarkaa tokkoffaa barnoota irraa isa dhaabuun kan itti jalqabe yommuu ta'u, hidhaa fi darara mootummaa, rakkoo jireenyaa fi kan kana fakkaatan hedduus dhandhamee keessa dabreen. Ijoollummaan kiyya gaariin turre. Barri muraasni baay'ee ulfaataa ture maatii keenyaaf. Baroonni yaadachuun barbaanne jiru. Hamaa turan. Garuu amma gaafasitti otoo gaafas osoo wanni sun ta'uu baateen hin fedha. Ammoo amma muri otoo naan jettee amma fiilmiin otoo jiraatee ilaaltee muri naan jettee hin muru maaliif beektaa? An kan hin ta'e jabinni an qabu mataa jabaachuun an qabu kun hundi hin dhufu ture. Abbaa keetiif du'aa hawwite naan hin jeenaa malee an osoon abbaa kiyya jala guddadhe nama akkana mataa jabaatu hin ta'uun ture. Probably I wouldn't be this successful waan inni dalagu irratti. Ijoollummaa akkaan hamaatti dabarsine nu jechuun daa'imummallee gaarii turre garuu san booda egaa abbaan keenya du'e booda baay'ee rakkoo ture. Garuu nu jaare sibiila nu godhe jechuun maatiirraa bayeetiin manuma namaatti guddadhe caalatti rakkoon sun rakkoo Oromollee sirriitti akka nu wadhu na gargaare rakkoo birallee akka hin danda'u na godhe. Amma internet irratti bakka hedduun namni har'a manatti dheeressaa miti. Rakkoo akkasii mana namaa jiraadheetiin argee garte. Kanaaf maal naa kenne maali iskiin kana kal'oo ta'e tana kal'oo naacha naa godhe. Kanaaf duba deebiiti mure naan jette hin muru numaa osoon san keessa dabruu baadhe karaa qoree yeroo tokko amma karaa qoree keessa deemta shakkee keessa deemta miti shakkee hamaa keessa deemta. Yeroo deemsanitti osoo asfaaltii sii ta'e wayya. Garuu shakkee irra deemuun miila gahee kana achaa yoo godha. Kan booda dirree gubbaa waggaa seente xarabaan nama keessaa baafata jechuudha. Kanaaf duba deebii muru yoo naan jette ani sakandii tokkollee muru no regrets. Dargaggeessi gameessi Jaalle Jawaar Mahmad rakkoo fi gufuu yeroo adda addaatti isa mudatuuf akka carraatti itti fayyadamuudhaan xiyyeeffannoo isaa hunda inumaatuu daran cimsee gama danda'uun xiyyeeffannaa isaa guddaa barnootatti kennuu fi carraa argame kamuu akka isa jalaa hin miliinne carraaquu yeroo itti xiyyeeffate tureem. Kanaanis wal qabate kollejjii United World jedhamu sun sagalee imala yookiin immoo daawwannaa barnootaa kan iddoowwan seena qabeeyyii adda addaa dhaabbilee garaa garaatiin muuxannoo tola ooltummaa wal jijjiiruu fi konferansii dargaggoota gahoomsu qindeessuudhaan kan qopheessu waan ta'eef carraa kanaan fayyadame carraa biyyoota garaa garaa kanneen akka Ameerikaa kaabaa, Eeshiyaa fi Awurooppaa daawwachuuf kan isa carroomse ta'uu isaatiin muuxannoo achitti argate kanneen keessa heddummina aadaa addunyaan tuni qabdu, uumama addunyaan qabdu sirriitti hubachuu fi kan biyya ofii keessaa bahee sana Itoophiyaadhaan wal cinaa qabee madaalchisuun rakkoo biyya isaa mudachaa jiruu fi dhugaa lafa jiru wal madditti akka madaaluuf carraa isaaf uumeen. Duuba yeroo bara 2005 erga barnoota isaa turtii waggoota lamaatiif magaalaa Singaappoor xumuree booda haala qabatamaa biyya keessa jiru hubachuudhaan Jawaar imala isaa itti aanuun gara biyya Ameerikaa kutaa Kaalifoorniyaatti jiruu isaa jijjiirrateen. Erga biyya Kaalifoorniyaa kana galees Jawaar takkaa rafeen bulleen barnoota isaa digirii tokkoffaatiin yuunivarsiitii guddaa fi beekamaa ta'e yuunivarsiitii Istaanfoord Biriij kan handhuura magaalattii kaaba Kaalifoorniyaa Silikoon Vaalii naannawa jedhamutti iddoo mijataa kaampaaniiwwan gurguddaan kanneen akka Google, Yaahoo fi kan kana fakkaatan itti argamutti barnoota isaa ammaas achitti jalqabeen. Duuba yeroo sanaas haalli barnoota isaa daran isaaf mijataa dhufeen hojiilee inni booda eegale kan akka itti fayyadama marsaalee hawaasaatiif naannawni san haala gaarii kan isaaf mijeessee tureen. Kunis ammoo hayyuu gameessa kana gara addunyaa saayinsawaatti dhiheessuu bira dabre ogeessa gameessa marsaalee hawaasaa
sirnaan fayyadamuu akka tahuufi riqichi qunnamtii akka babal'atuuf kan haala isaaf mijeesseefi karra saaqeedhaam. Haaluma kana keessa osoo jiru dargaggeessi qaroon Oromoo kun waytii bara 2009 taateewwan jajjaboon lama wal faana isa mudateem. Isaan keessaa taateen inni jalqabaa kun maali yoo jettan ammoo yeroo fuudha haadha mana isaa isii hedduu jaalatu Gifti Duree Arbaasee Gammadaa waliin bultii ijaaru yoo ta'u, ta'ii lammaffaa ammoo barnoota saayinsii siyaasaatiin wayita inni digirii jalqabaa isaa fudhatuun walirra dhufeem. Kunis ammoo salphaa ta'uus ta'uu baatus yeroo san yeroo inni riisarchii yookiin qorannoo isaa itti qopheessaa ture waan ta'eef xiqqollee ta'u kan isa rakkise tureem. Yeroo kana dargaggeessi lafaa dhufaan kun hirmaannaa siyaasa, qeeqa dhaabbilee siyaasa, akkasuma qeeqa mootummaa Itiyoophiyaa fi kanneen biroo keessatti hirmaannaa ol aanaa agarsiisuu yeroo itti jalqabe tureem. Haaluma kanaan immoo barnoota saayinsii siyaasaa erga yuunivarsiitii Istaanfoord irraa xumureen booda hojii shaakalaa argate imala isaa gara kutaa magaalaa Waashingtan DC godhateem. Hayyuun har'a saffisaan namoota hedduu ajaa'ibsiise kun yeroo kanarraa jalqabe qorannoo dhuunfaa isaa irratti xiyyeeffannoo guddaa kennaa tureem. Wantoota garaa garaa hedduus barreessee hanga barnoota digirii isaa lammaffaa qo'achuuf jedhutti adeemsi isaa waa qopheessuu fi qorachuu tureem. Barnoota isaa digirii lammaffaatiin ammas yuunivarsiitii beekamaa bira yuunivarsiitii ol aanaa Kolombiyaa kan magaalaa Niiwuork keessatti argamutti digirii lammaffaa isaa jalqabeem. Yuunivarsiitiin Kolombiyaa kunis hayyootaa fi beektoota qorannoo garaa garaa gaggeessaniif hedduu mijataa kan tahee fi qorattoota jajjabeessuu fi kunuunsuun kan beekamudha. Haala kanaan hayyuun dargaggeessi kun erga digirii isaa kana xumure mul'achuu eegaleem. Akkuma mul'achuu jalqabeenis ammoo itti fufe jechuu osoo hin taane jidduutti ammoo achi buutee miila baqarta'eem. Yeroo kanaas xiyyeeffannoo isaa hunda gara barnootaatti deebisee waan jiruuf tureem. Haa ta'uutii ammaas bara 2012tti qorannoo fi barnoonni inni yuunivarsiitii kanatti argate hubannoo fi muuxannoo filoosofaawaa akkasuma saayinsaawaa akka isa horachiisa kan ibsu tureem. Yuunivarsiitii Kolombiyaa kanarraahis erga barnoota isaa giraaju'eet godhee booda yookiin immoo eebbifamuun goolabee booda jiruuf jireenya isaatiin hojii xiinxalaa fi qeeqa isaa itti fufeen. Magaalota deemne hunda keessatti waadaa takka isinii galle. Waraanaan dha'ilee wayyaanee sirraa kaasuu yoo dadhabnus taate ammatti olaantummaa ilmaan nafxanyaadhaa gama miidiyaatiin irratti uummata cabsuudhaaf halkan tokko rafnu jennee hin rafne har'arraa eegalee qilleensa Oromiyaa irratti olaantummaan ilmaan alagaadhaa uummata keenya irra qabdu cabe. Duuba hayyuu dureen Oromoo fi xiinxalaan siyaasaa akkasuma daarektarri OMN aktiivistii Jawaar Mohaammed kun ilaalcha siyaasaa isaa fi waan hubate hundaan biyya Itiyoophiyaa irratti xiyyeeffatee adeemsa isaa eegaleem. Keessumattuu siyaasa uummata Oromoo giddu galeeffachuudhaan yeruma jalqabu sanu barreeffamoota dhedheeraa ta'an aarii fi xiiqiin guutame mootummaa irratti akkasumas qeeqa hanqinootaa fi rakkoolee adda addaa jaarmayaalee kanneen akka adda bilisummaa Oromoo mudatee fi wantoota yeroo sana keessa jiru waliin barreessee uummatatti gadi baasuu jalqabeem. Yeroo kanaas ammoo barreeffamoota inni afaan Ingiliziitiin barreessuun gadi lakkisaa ture keessa Failure to Deliver, The Journey of the Oromo Liberation Front in the Last
wiirtuu diisidanse barreeffama jedhu